Egaa hordoftoota kiyyaa hundi keessan baga guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajamaa guyyaa Jummaatiin isin ga'e isiniin jechaadha. Jummaa kenna faafataa jennee dabarsanii jirra. Egaa maashaallah tabaarakallaa haga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam nagaa jirtanii obboleeyyan kiyya jaalatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaata isiniin jecha. Egaa baay'een keessan diigamsa manaa warri nagaafataa jirtanii mee maalummaan isin deebisa ani wallaahi jechuun diigamsi manaa kun akkuma barbaade jechuudha. Baay'een keessanoo nama viidiyoo kanarratti qabadhee dhufee fi lafa jettan lafa amma bitatu warri barbaadan tasgabbaaya. Inumaayyuu lafa kaartaa hin qabne namni amma waggaa tana waan uumame arge tasuma lafa kaartaa hin qabne lafa caraqamaa birrii 100 takka hin taane hin bitatina hundi keessanuu isin jaa anjedhe osoo hin ta'e ni agartan isin waan biyyatti jirtu jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf fakkeenyaaf nama sa'aatiin kun ganama dhugaa dubbachuuf naannoo keenya manni nu afur kunniin kan kaartaaf pilaan hin qabne jechuudha. Kun nama gibbii keessaa gabbahaa jira. Gibbii keenya keessaa afoo keenya kan jiru kana torbee kana diigan jechuudha. Torbaan caalina fakkaata erga diiguu jalqabanii ka afoo jiru kanallee kaartaatti baafataa jira. Uummanni garuu itti deebi'anii diiganii kanumaan dhaabanii hin beeku. Amma argitan meedaan kun manatu ka'ee jechuudha. Jidduu kana mana jiraa ture. Mana nama tokko guutumaan guututti kaasee deebi'ee mootu nama baay'ee kaasee garuu jidduu bal'oota agartanii bakka tana bakka girgiddaan boorraa ka'ee hafe kana akkuma jiruun karaan irra sii gad dhufu mana jiru kana hunda kaasee gad dabare ka itti qorqoorroo xiran kanallee deebi'an illee diimaan tuqanii ammallee hin diigama ka jedhu garuu guyyaa jalqabaa hagana diigan jechuudha. Karaan amma kana tuqe jedhamee yaadamu kunoo karaa irra naga dhufu kan agartanii isin mul'ataami. Kunoo karaa kan agartanii akkuma irra sii gad dhufeen as keessa gadi ba'e jechuudha. Kanaafu namoonni baay'een akkas jettaniitiin ni gaafattanii haalonni isin deebisuu kana hin qabu waan biyyatti jiru isin argaa jirtanii wannan isin jedhu qofti ijoollee biyya arabaati baay'inaan kalafti jala manni jala diigamu ka caraqallee bitatu jechuudha. Kanaaf hin bitatina isinitti haafu dudda keessan hidhadhaa namni biyya alaa deemtan duraayyuu waa hojjetuuf baatan waan ta'eef obsaa waggaa hedduullee ta'u manuma kaartaa filaanii qabu bitadhaan sinjaa waan kana wal qabate kanuma jedha namni tasuma inshallah of dura jechuudha. Namni osoo kana argu lafa caraqaa hin bitata jedhee hin yaadu hundumaafuu warra kunoo eegumjiitiin dhageessinee nyaata qopheessinee waa hunda qopheessinee geessinee booda gara Jummaa deemutti jira. Namoonni shaarbii akkana kan diinshiitii babbareeda akkana irra barbaadan dubbisaa andarjaa billee namoonni barbaadan kan shaarbii jalaan jiru kana jechuudha. Shaarbii naga fedhe aphiyoo ta'e andarjaa biyoo jalaa qabaata namarraa hin looyu. Itti aansuun obboleettiin xiyya takka siinii bunaa ka isiinatti ergite ka akka nabaraamoo kana yookaan qo'isinitti agarsa isaa ka garuu ani dhabee kana bitee fi kanallee siinii matanaan dura an biteedha jechuudha. Itti aansuun meeshaa sukkaaraa kan laalame maashaallah hedduu jaaladhe waan cabduu miti gurra isii qattana qofa gannoo barbaachisa malee kun waan qaamni isii seeraan bike garaan keessi keelii ta sukkaara qabdi akkasumallee siinii 12 qabdi. Siiniin tun maashaallah tabaarakallaa siinii yeroo lamaan jette firee 12 kanatti tabaaboo kanatti jechuudha. Agartanii maashaallah tabaarakallaa hunduuni bareeddi. Egaa obboleeyyan kiyya baay'een keessan siinii bunaa maatii keessaniif sarpiraayizii godhaa jirtan torbee kana keessa viidiyoo godhunnatti hin tolle malee garuu siinii duraanii tokkinnatti ergitan kaan tanaan dura gadhiisi jechuudha. Meeshaan amma ji'a 3 ji'a 4 dura bite har'uma bita jedha hin jiru jechuudha. Tasa argama siinii tanamta irri daddare tana ji'a 4 dura bitee ture deebi'ee amma kaawwan gizee suuqee dhabutti isii argee jennaan darzana tokko isii godheef jechuudha. Kanaafuu dirqama kana jettanii tumaannatti hin ergina hin argadhu jechuudha. Inni biraa immoo rakabootii kana rakabootiin kun amma akkam ta'ee dhufe kan akkana ta'ee guddaa ta'ee ka ifaa qabu qarshii 4500 jaanii kun immoo 2800 ifaan qabu akkuma argitan kana tokkoffaa isaatii ifaan qabu isinin jaa hordoftoota kiyya. Itti aansuun distii tana namni hin bitate garuu bakka baay'inatti hin argamtu ani ajajaani gizee wayiillee fideet ture maashaallah wallahi lazim hedduu jaaladhe akkuma distiiti jechuudha. Garuu sahaanii suuraa isaa kana sirrii ilaala akkuma suurarraa kana tokko ka jalqabaa sirriitti guddaadha kunoo jalaan ka jiru ka lammaffaa jiddu galeessa ta gubbarraatti dhiyeessuuf illee taatee wannan jala umuree sirrii isinii himu maaliif jaalatte hojjettan tokkoffaa akka distiitti illee wati gootan baay'ee furduudha. Distiiwwan amma qarshii 6,000 bitan san abbaa afurii abbaa shanii sanniin isa caala furdinni isaa jechuudha. Firee sadii haa ta'u malee maashaallah tabaarakallaani hedduu natti jaaladheeti jira hedduu takka yabbuu meeshaa chaayinaati garuu akkamitti akka kanatti bareeda ta'e naaf hin galle wallahi yeroo baay'ee biteera tanaan duras kun
yoo agartanii oriijinaala jechuudha. Ka chaayinaati garuu oriijinaala. Quality isaati jalli isaa furdaadha. Meeshaa akkana kanneen gizee bittan barreeffama gadi sesseenee kan barraa'e ilaala onni isaa eegee isaa jala jechuudha. Tuni tasadaffaati. Onni isin jechaa ture ittillee dalaguu dandeettanii, ittillee qopheeffachuu dandeettanii, ittillee ho'isuu dandeettanii, biffee keessallee kaa'uu dandeettanii. Firee sadii kunoo haala kanaan firee sadii sinii buna wajjin ordarii godhattee jirti. Obboleettiin tiyya bunallee qabdi, zayitillee qabdi jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Meeshaan isii kana fakkaataa sufurallee ka jala qaba. Rakabootii diimlaayitii kana warri barbaadan meeshaan isaa manda jalleen kan ibidda aarsanillee bilaashuma malee hagas mara faayidaan qabu. Wanna zimbilomoyiiti jechuudha. Inni biraammoo rakabootii namaa bitu isinitti agarsiisa. Kadiimlaayitii kana warri jettan kadiimlaayitii ifaa qabu sun qarshiin isaa dabalee jira. Saayiziin isallee guddaa ta'ee dhufe ka ammaa sun in ifu jechuudha. Baay'een keessan sinii tana naan jettan sinii viidiyoo kiyyaraan itti ergitanii gizee idaanii viidiyoo sinii godhe siniin tunillee hin argamne ammaan tani dhaabee rakabootii garuu namni barbaadan ni jira. Rakabootiin amma ofii kiyyaa fayyadamu rakabootii kaawwan hundaa keessaa osoo barbaade ka Duubaa isanii garuu hin barbaanne bituu itti aansuun garuu ka gatiin isaa qallaalii ka ani bareeda jedhee yaadu isa kana jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan kan isinii bita akka fedha keessaniiti. Kadiimlaayitii sunillee mastaawotiidha. Guutuma kunillee mastaawotiidha garuu xarziin isaa almuuniyeemii jechuudha. Qaama suuraa irratti ergitan kan mana kiyyarraa iskiriinshaatii gootanii itti ergitan kun jechuudha. Ka mastaawotii sun immoo guutuma guututti mastaawotiidha. Xarziin isaallee mastaawotii. Egaa gizee dhiqanni gizee tokko nama guddaaf faayoo ta'e harka nama muruu danda'a isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Haadha keessanii faayoo gootan isa kana osoo gootanii bareeda jedheetii yaada. Tokkoffaa baay'ee takka kwaalitiidha jechuun ka ifaa sanirra xarziin isaa kun almuuniyeemidha. Masaabaa qaba. Masaabaa keessallee naqasuu danda'an jechuudha. Egaa akkana isiniin jedha namoonni isinii tanatti ergitan ijoolleen baay'ee jirta waan ta'eef isinii tana ni dhabean iyyuu eegasiis namni hedduun na jette jechuudha. Amma viidiyoo godhe kun suuraa irratti kun tana fakkaatti. Namoonni barbaadan amma sinii tanaa fi sinii hawwataa ta'u guddaan sunis na biratti ni argama. Kanaaf warri akka jettanii na gaafattan haala sanii narraa bitachuu dandeettanii. Bunni kiiloon birrii meeqa jettan haga qarshii 1,400 jira. Bunni 1,300 illee jira, 1,200 illee jira. Bareenni garuu 1,400, 1,300 jechuudha. Kiiloon takkitti keerimaa fi akkasii zayitii illee qabdi. Zayitii abbaa tokko qabdi, abbaa liitira 5 tokko qabdi. Obboleettiin tiyyatuuni meeshaa buna qabdi. Akkasumallee mootuu afatallee qabdi jechuudha. Afaan dhiqoo naan baane saniif viidiyoo sinii kana kun fakkeenyaaf amma siniin kun na biratti ni argama. Yeroo baay'ee fidinaan jettanii waan dhabuuf amma akkasaa dhufee jennaan ajajee jira jechuudha. Namoonni barbaadan haadha keessaniif namni barbaadan sinii kanatu bareedaan isin jajjabaan kuni. Egaa kan isin jaa firee jaalladhee jechuu dandeettanii firee 12 illee jechuu dandeettan akka fedha keessaniiti. Akkasumallee immoo namoonni aspeezaa na gaafattan aspeezalleen akka fedha keessaniiti. Baay'een keessan amma warri rakabootii Duubaay fa'aa na gaafatan. Rakabootiin Duubaay waa hunda ka qabu meeqa warri jettan Duubaay irraa rakabootii waa hunda qabu jedhamee bakka takkatti dhufu hin jiru. Asumatti waan isa wajjin deemu irratti ajajachuu dandeettan. Fakkeenyaaf amma walirratti ka dhufu rakabootii ka ixaanatti arfatanii fi kan akka maandajaawitii waa sadiin kana ajachirratti feermuuzii isaanii saarbisii suufraa nyaataatiif bunaa itti maash godhattee bitachuu dandeettan. Isin gatiin hundi isaatu tokko miti. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Bunni egaa bunni garaagarummaa qaba akkaatuma biyyootaatiin. Ani bunni gizee kamuna biratti nama bitame warri bittanii maatii keessaniif illee ergitanii beektan jedhee aadaa buna tokkoffaadha akkuma mana kiyyaa bitutti kan hin ajaju jechuudha. Buna baay'ee bareeda ka ta'edha. Egaa akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa warri isinii na gaafattan baay'inaan amma yaadni kiyya sanii fi haala gabaarra jiruu fi yeroo isin maallaqa ergitan san kan gabaarra jiru isinii ordarii godha malee tatanaan dura yuutuubii makeetirraa sitti erginee bara akkamitti hin jiru jettanaan jettan yuutuubii irraa yeroo san bite malee ji'a 4-5 dura bitee hadhoo bituu deeme wanni hundu jijjiirama dhufa uffatallee ta'ee meeshaallee ta'ee jechuudha. Akkasiin jaa obboleeyyan kiyya. Egaa viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata. Hundi keessanuu laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Na dagataa jirtan natti fakkaata. Inshaallah mamma kunuu dafee isinii dhufaa jira. Warri sabskraayibiin godhin sabskraayibii godhaa. Dafaatiniin sabskraayibii kuma 20 achoon nu darbaa isiniin jaa. Akkana kuma 15,300 ga'ee jira. Amma sabskraayibiin kiyya maashaallah tabaarakallaa oolmaa khayrii keessanaa oola. Hundi keessanuu isin jaaladha isin kabaja. Viidiyoo laayikii gochuu hin dagatina. Namoonni waa barbaadan bilbila kiyya jala isinii kaachirraa fuutanii karaa waasaappiitiin dubbisuu dandeettanii warri nageeffattan ulfaadhaa galatooma nagaan naa oola.